Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u hin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oro dhakeessan jajjabeeffadha. Like share godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Roobni cimaan bubbee makatuun roobe giddugala qorannoo bushooftu miidhaa irraan dhaqqabsiisuun himamee jira. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa burjaajii fi sodaa hamaa jala galee jedhamee jira. Lola giddugala biyyatti yookaan immoo naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru akkasumas lola naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiruu fi opereeshiniin lola kana dhaabuuf inni gaggeessaa ture hundi bu'aa fiduu dhabuu fi lolli kun yeroo ammaa kanatti kan isa dadhabsiise akka ta'ee fi akkasumas qophii waraanaa fi kaaba biyyattitti taasifamaa jiru walitti dhufeenyi hayyoota fi akkasumas dhaabbilee siyaasa Oromoo walitti dhufeenyi fi waliin mari'achuun Jawaar Mohammadii fi Lidatuu Ayyaalee muddamsuu hamaa jala kan isa galche akka ta'e beekamee jira. Dabalataa odeeffannoo kana isin kenna. Oduun itti aanu haala takka hin arginii fi hin dhaga'iniin maqaa gibiraatii fi qaraxaatiin saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daangaa dabre jechuudhaan uummanni bal'aan komii kaasee jira. Lukkuu gabaabaate qarshii 10tti qaraxuun muka baargamoo tokkotti birri 30 gibira kaffaluun akkasumas muka avukaadoo tokkotti birri 50 kafaluun maal jechuudha waan takka hin argin jechuudhaan hawaasni komii kaasee jira isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhee jira jedhee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Roobni bubbee cimaa makatee roobe giddugala qorannoo qonna federaalaa Bushooftuu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Tibba kana lolaan hamaan bakkoota garaagaraatti uumamuudhaan miidhaa fi balaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Kibba lixa Shaggaritti guyyoota muraasa dura lagni Awaash guutee jiguudhaan lolaa uumameen qabeenyi hedduu manca'ee gandaa fi magaalonni hedduun lolaadhaan liqinfamuudhaan namoonni hedduun yookaan uummanni hedduu buqqa'ee jira. Akkasumas roobni cimaan bubbee makatee roobuudhaan giddugala qorannoo qonnaa Bushooftuu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Inistituutiin qorannoo qonna federaalaa akka ifoomsetti miidhaan kun kan dhaqqabe samuda yookaan naamunaa qorannoowwan biqiltoota fi kan bineeldota dhaabbatichi gaggeessaa ture irratti jedhee jira. Yaaliiwwan qorannoo gama kanaan gaggeeffamaa turan marti isaaniitu rooba fi bubbeedhaan manca'anii jiru jedhee jira. Walumaa galatti baatii kana keessa haalli lolaan itti uumamuu danda'u guddaa ta'uu dhaabbanni meetirooloojii biyyattii beeksisee jira. Kanaaf uummanni keenya sulula keessa jirtan lolaa fi saaxilamoo taatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootan asumaan isin yaadachiifna. Kun akkuma jirutti ta'ee balaan lolaa akkuma addunyaatittu balaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Tibbana Ameerikaa, Chaayinaa fi Hinditti balaa lolaa dhaqqabeen lubbuun nama hedduu badee qabeenyi hedduun manca'ee jira. Chaayinaatti magaalaan takka balaa lolaatti miidhaan guddaan irratti dhaqqabee jira. Hindittis balaa lolaa dhaqqabeen magaalaan takka guutumaan guututti kan diigamte yoo ta'u miidhaan lubbuu namaa irra dhaqqabees guddaadha jedhamee jira. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa tibba kana raafama hamaa keessa galee jira jedhamee jira. Raafama hamaa keessa gale kana irraa of dandamachiisuufis tattaafataa kan jiru akka ta'es beekamee jira. Raafama keessa gale kanarraa of dandamachiisuuf walgahii akka guutuu biyyaatti naannoo godina hanga gandaatti gaggeessuuf kan deemu akka ta'es dhagahamee jira. Sababoonni raafama hamaa keessa akka galu isa taasise keessaa tokko hayyoonni Oromoo bakka tokkotti walitti dhufuun mariin isaan gaggeessan tokkoomuun hayyoota Oromoo kan isa yaachise. Akkasumas sodaa hamaa jala kan isa galche yoo ta'u inni lammaffaan mariin Jawaar Mohammadiif Lidatuun Ayyaalee walitti dhufuun taasisan qeeqni isaanii irratti gaggeessan akkasumas yaada wal fakkaatan walitti dhufuun isaanii uummata nu jaraa garagalchuun nurratti kakaasu jechuudhaan sodaa hamaa jala kan gale akka ta'e akkasumas qeeqni isaan mootummaa bilxiginnaa irratti dhiyeessanii fi yaadni isaan ibsan kan mootummaa naasisee akka ta'ee fi sodaa hamaa jala kan galche yoo ta'u akkasumas lolli Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti akka giddugala biyyattiitti gaggeeffamaa jiru cimee dhufuudhaan hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan kaanfiin fudhatamaa jiru kan isa yaaddesse akka ta'e inni bira lolli naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jirus cimee itti fufuudhaan
Akkasumas faannoon ibsa baaseen mootummaa bilxiginnaa garagalchuudhaaf eenyu wajjillee loluu fi qophii ta'uu ibsuu isaatii fi waamicha guutuu uummata biyyattiitiif taasisuun isallee kan yaaddesse yoo ta'u, gara biraatiin immoo kaaba Itoophiyaatti qindoominaan qaamoleen garaagaraa wal ijaaruun mootummaa bilxiginnaa irratti haleellaa raawwatuu fi qophii xumuruun isaanii kan dhagame akka ta'ee fi kun immoo walumaa galatti muddamsuu hamaa jala kan isa galchee fi kanaan walqabatee meeshaalee waraanaa hedduu gara kaaba biyyattiitti fe'aa kan jiru akka ta'es odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa baane ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Jawaar Mohammadiif Lidatuu Ayyaalee walitti dhufuudhaan marii gaggeessan irratti qeeqni isaan mootummaa irratti kaasan akkasumas yaadni isaan dhiyeessan mootummaa bilxiginnaa akkaan baarakse jedhamee jira. Gara biraatiin immoo raayyaan miidiyaa mootummaa bilxiginnaa yaada fi qeeqa isaan dhiyeessan jallisuudhaan dura hamaa fi bal'aa irratti gaggeessanii kan turan yoo ta'u, osoo hin milkaa'inii fi hafee jira jedhamee jira. Qeeqa fi yaada bal'aa mootummaa bilxiginnaa irratti dhiyeessanii kan turan yoo ta'u, gaafii Jawaar Mohammadiif dhiyaate muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad si wayyamoo Lidatuu Ayyaalee si wayya gaafii jedhuuf deebii inni deebise caafii qabatuudhaan hafarsuu fi akkasumas irratti ololuu yaalanis osoo hin milkaa'in kan hafan akka ta'e beekamee jira. Sababni isaas gaafiin inni deebise gaafii siyaasaan wal qabate haala jiru wal qabsiisee kan deebise yoo ta'u, gaafii kana deebisuuf ragaa fi qabatama lafa jiru akka ragaatti kan dhiyeesse yoo ta'u, fakkeenyaaf nama Oromoo ajjeese obboleessa kiyyallee yoo ta'e ofitti hin aansu hin deeggaru jedhee jira. Haaluma kanaan Lidatuu ofitti aansaa ka jedheef qabsoo karaa nagaatti waan amanuuf uummata Oromoo hin hiisifne, hin hiine, hin buqqifne, hin saamne, hin ajjeefne. Kanaaf isa ofitti aansa jedhee jira. Muummicha ministeera Itoophiyaa kan hin deeggarreef immoo wanti inni Oromoo hin godhin hin jiru. Oromoo ajjeesee jira, ajjeesumi fixee jira, buqqisee jira, saamee jira, saamsisee jira, hiyyoomsee jira, nagaa dhoggee jira. Nuti immoo kan barbaannu nageenyi akka dhufu, lolli akka dhaabatudha. Mootummaan bilxiginnaa yookaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad lola malee nagaatti hin amanu waan ta'eef isa hin deeggaru, ofitti hin aansu jedhee jira. Dhumarratti yaadni jaroonni lamaan dhiyeessan nuti waliigaluu baanne kufaatiin muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad waan hin hafne. Abiy Ahmad kufuu isaatiif qabsaa'uu caalaa kufaatii isaa booda waan ta'uuf of qopheessuu qabna jedhanii jiru. Walumaa galatti haalli qabatamaan amma biyyattii keessatti jiru mootummaa bilxiginnaa burjaajii hamaa keessatti galchee jira. Kaabaa kibbatti dhihaa baritti haalli jiru to'annoo isaaniitiin ala ta'ee jira, ijibbaata tattaafatu jedhanii jiru. Oduun itti aanu akkuma guutuu Oromiyaatti haala takka hin arginii fi takka hin dhagayiniin maqaa gibiraatiin saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru baay'ee daangaa dabre jechuudhaan hawaasni komii kaasee jira. Akka jiraatan naannoo Oromiyaa tokko yaadanuu kennetti akka naannawa keenyatti lukkuu gabaabaa ta'e qaraxan nuti akka agarre bara kana keessa agarre akkasumas biqiltuu hiddaan lakkaa'ame gibirri itti kafalamu duraan hin agarre bara kana keessa agarre akkasumas mataaloon tokkotti gibira kaffalamuun bara kana keessa nutti dhufte sirnoota dabran keessatti hin agarre bara kana keessa nutti dhufte jechuudhaan komii qabu kaasee jira. Haaluma kanaan jiraattonni lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyootti kaabinoonni mootummaa yookaan caasaan mootummaa maqaa gibiraatiin saamicha hamaan irratti raawwatamaa jira jechuudhaan hawaasni bal'aan komii isaa kaasee jira. Biqiltuu hidda tokkotti gibira nu kafalchiisu fakkeenyaaf Baargamoo, Gaattiraa, Birbirsa kan kana fakkaatan yoo ta'e hidda tokkotti birrii 30 nu gaafatu. Akkasumas biqiltuu avokaadoo, maangoo, burtukaanaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u taate biqiltuu tokkotti birrii 50 nu gaafatu. Kuni maal jechuudha? Kuni akkaan nu dhibee jira. Sirna kamuu keessatti adeemsa akkanaa kana tasuma argine kan hin beekne yoo ta'u haala kanaan jireenyi yeroo qaala'etti akkamitti jiraachuu dandeenya jechuudhaan saamicha maqaa gibiraatiin uummata irratti raawwatamaa jiru qeeqanii jiru. Kana qofaa miti jedhu baasii maqaa isaa hin beekne kana ga'ee hin qabne hedduu irratti kaffaltii nu kafalchiisaa jiru. Maqaa garaagaraatiin saamichi nurratti gaggeeffamaa jira. Kun nu dhibee jira jechuudhaan qeeqa fi komii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Kibba lixa Shaggar aanaa Sadan Sooddoo ganda Gonnaan Bubbisa
akkasumas iddoo addaa laga Gonnaan jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u hedduu kan madeesse ta'us akkasumas meeshaalee waraanaa irraa hiikkatullee odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa tokko dura yookaan immoo hagayya 2025 akka ta'es odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Abbaa Jaarraa bakka jedhamutti guyyaa tokko dura haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooraa waraana mootummaa guutumaan guututti hojiin ala akka taasisee fi haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'e odeeffannoon gama sirraa baate yookaan nu geettee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Anfillootti haleellaa humnoota mootummaa irratti hagayya 2025 raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Aanaa Anfilloo ganda Suddii naannawa Bataskaana jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 3 madoodhaan kan adabe akka ta'e odeeffannoon nu ga'ee ibsee jira. Akkasumas guyyaa har'aa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa humnoota mootummaa irratti haleellaa cimaa kan raawwate akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabes baay'ee akka ta'e odeeffannoon nu geette ibsitee jirti. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan humnoota mootummaa irraa meeshaa waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa hattee hidhuun humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoonni mootummaa haleellamarraa hafan kan madoo fi godaansarraa hafte kan baqatte akka ta'es beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin daandiin xayyaara Ameerikaa dhimma teeknooloojiitiin balallii guutuu Ameerikaa keessatti taasisu dhaabe jedhamee jira. Rakkoo teeknooloojii walqabatee isa mudateen buufataalee xayyaaraa gurguddoo guutuu Ameerikaa keessatti balaliinsa dhaabuu dhaabbatichi beeksisee jira. Balalliiwwan sarara gurguddaa dhaabbatichaa buufata xayyaaraa irraa ka'anitti akka dhaabbatan kan murtaa'e yoo ta'u kunis Chicago, Denver, Houston, San Francisco, New Jersey dabalatee buufataalee xayyaaraa irratti rakkoo uumuun isaa marsariitiin bulchiinsa aviyeeshinii federaalaa Ameerikaa mul'isee jira. Walumaa galatti balaliiwwan United 700 ol hanga sa'aatii 21 EDT yookaan immoo sa'a 2 beestitti harkifachuu isa marsariitiin hordoffiin balaliisaa Flight Aware ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu turaa.